Ashama akkam jirtu barnoota nama isiniif qabadhee jiru muduraalee haati harma hoosistuun nyaachuu qabduu fi nyaachuu hin qabne kan jedhudha. Yeroo harma hoosistu haati tokko muduraalee akkamii yoo nyaatte baay'ee gaariidha. Kammoo yoo nyaatte gaarii miti kan jedhudha. Akka armaan gadiitti hordofaa. Kuduraalee fi muduraaleen hedduun isaanii faayidaa mataa isaanii qabu. Akkasumas nyaachuunis baay'ee barbaachisoodha. Haa ta'u malee kanneen haadha harma hoosiftuuf baay'ee gaarii fi baay'ee barbaachisoo ta'an gurguddoon kanneen armaan gadiidha. Isaan keessaas inni jalqabaa paappaayyaa magariisa kan sirriitti hin bilchaatiin. Yeroo sirriitti bilchaatu paappaayyaan halluun isaa keelloo ta'a. Sanatu hin ta'in osoo sirriitti hin bilchaatiin yeroo jiru magariisa halluun isaa. Inni kun egaa kanaan dura barnoota ta'e irratti kaaseera. Paappaayyaan sirriitti hin bilchaatiin yeroo ulfaa nyaatamuu hin qabu kan jedhu kaaseen ture. Haa ta'u malee erga da'anii booda immoo yeroo harma hoosisan baay'ee barbaachisaadha inni kun. Yeroo ulfaa yoo nyaatan amala ciniinsuu akka jalqabu taasisuu yookaan akka yeroo malee dhalatan taasisuu waan qabuuf gaarii miti jedheen ture kanaan dura. Erga da'anii booda immoo nyaachisuun faayidaa hedduu qaba haadha harma hoosistuuf. Paappaayyaan gurraachi gosa nyaataa akka harmi aannan akka oomishan godhan keessaa isa guddaadha. Nyaata akka harmi haadhaa aannan hedduu godhan keessaa paappaayyaa gurraachi yookaan paappaayyaan sirriitti hin bilchaatiin kan jalqabaadha jechuudha. Kana malees immoo vaayitaamin C waan qabuuf akkasumas immoo vaayitaamin C kun asiidawaa kan hin taane waan ta'eef faayidaa hedduu qaba. Vaayitaamin C faayidaa hedduu qaba kanaan dura kaasne turre. Akkasumas immoo paappaayyaan gurraachi amala gogiinsa garaa dhorkuu qaba waan ta'eef haadha harma hoosistuuf baay'ee fayyada jechuudha. Inni lammaffaan avokaadoodha. Avokaadoon yeroo hedduu faayidaa qaba daa'immaniifis akka nyaata jalqabaatti osoo jalqabanii gaarii kan ta'e avokaadoodha. Yeroo ulfaas nyaachuun gaariidha. Erga da'anii immoo aannan harma oomishuufis akka dabalu taasisuufis ni fayyada jechuudha. Avokaadoon haadhaafis ta'e daa'imaaf faayidaa hedduu qaba. Isaan keessaa muraasni nyaata fayyummaa ijaaf, guddina sammuu daa'imaaf, soorata bulleessuu yookaan digestion and absorption kan jedhamuuf, fayyummaa gogaa daa'immaniif akkasumas kan kana fakkaatan hedduuf ni fayyada avokaadoon. Akkasumas immoo avokaadoon hanga pootaasiyeemii hedduu qaba waan ta'eef qaama daa'immanii keessatti immoo pootaasiyeemiin faayidaa hedduu waan qabuuf kanaaf ni gargaara jechuudha avokaadoon. Akkasumas immoo avokaadoon oomeegaa 3, oomeegaa 6, oomeegaa 9 kan jedhaman gosa cooma baay'ee gaarii ta'e waan qabuuf haati harma hoosistu yoo kana nyaatte daa'imni ishee karaa sana argata jechuudha. Kun egaa faayidaa guddaa qaba. Inni sadaffaan muuziidha. Muuzii irraa nyaata qaamaaf barbaachisu argamuun dabalata. Muuziin hanga faayibarii hedduu waan qabuuf gogiinsa garaa ittisa. Gara ji'oota muraasa jalqaba daa'imman gogiinsa garaa rakkatu. Haati immoo yoo muuzii sirriitti nyaatte karaa kana argachuudhaan daa'imni gogiinsa garaa irraa yeroo hedduu bilisa ta'u jechuudha. Akkasumas mineraala ulfaaf harma hoosisan hedduu barbaachisu kan akka pootaasiyeem jedhamu hedduu waan qabuuf haadholiin harma hoosisan yoo argatan baay'ee gaariidha jechuudha muuzii. Inni arfaffaan afaan oromoodhaan maqaa biraa qabaachuuf dhiisuudhaan beeku balas jedhamudha. Balas kan jedhamu kun mineraalota akka maagniiziyeemii, kaalsiyeemii, koopperii, aayireenii, pootaasiyeemii fi kanneen kana fakkaatan biroo hedduu qaba waan ta'eef haadha harma hoosistuufis ta'e daa'ima isheef baay'ee gaariidha. Akkasumas immoo vaayitaaminoota akka vaayitaamin K, vaayitaamin B6 fi kan kana fakkaatan kan daa'imaaf fayyadu akkasumas immoo haadhaafis kan baay'ee fayyadan qaba waan ta'eef yeroo harma hoosisan kanneen kana nyaachuun baay'ee gaariidha jechuudha. Inni shanaffaan kookiidha. Kookiin vaayitaaminoota hedduu qaba. Kanneen keessaa vaayitaamin A hedduu qaba daran. Akkasumas mineraalota akka kaalsiyeemii fi pootaasiyeemii sirriitti qaba waan ta'eef daa'imaaf baay'ee fayyada jechuudha yoo haati yeroo harma hoosistu nyaatte. Akkasumas immoo amala oomisha aannanii dabaluu qaba. Yoo haati harmi ishee aannan dhabee rakkisaa jirate amala akka harmi aannan oomishuu qaba jechuudha kookiin kun. Akkuma sila jennes kana malees kan amala akka aannan harma oomishuu dabalu paappaayyaan bilchaatiinidha. Kanaaf kookiif paappaayyaan sirriitti hin bilchaatiin yookaan paappaayyaan magariisni amala akka harmi aannan sirriitti oomishu taasisuu qabu jechuudha. Kana malees kanneen akka dinnicha, dabaaqula, maangoo, piriimii fi kan kana fakkaatan dubartii harma hoosistuuf baay'ee gaariidha. Kanneen barbaachisoo ta'an hanga kana yoo kaasne kanneen dhibbaa dhibbatti ittifamu hin jiru yookaan kuduraaleen yeroo haati harma hoosistu tokko hin nyaatiin kan jedhamu hin jiru. Haa ta'u malee kan dhibbaa dhibbatti ittifamu jiraachuu baatuyyuu malee
kanneen asiidawaa ta'an kanneen akka loomii, anaanaasii, injoorii fi burtukaanii kanneen kana fakkaatan kanneen qabiyyeen isaanii asiidawaa ta'e osoo hin baay'isan ta'e gaariidha. Osoo hedduminaan yeroo harma ho'isan fayyadaman ta'e gaariidha jechuudha. Waan hordoftaniif hedduu galatooma. Gaaffii fi yoo qabaatan koomentii jala naa kaa'aa. Turtii gaarii.